haala dabbaraa baay'ee tokko nama jibbisiisa. Ani argeera TikTokii kana jechuudha mana wallaalaa bicha asii wal gahe nama maraataa ka fayyaa qabu ka fayyaa hin qabne bicha asitti wal gahe jechuudha. Namni fayyaa qabu namni sammuun isaa yaaddu hin dubbatu miidiyaa kana irratti argitanii. Namni keenya immoo nama akkam ilaaluu barbaada nama maraattuu nama fayyaa hin qabne nama adaba hin qabne ka aadaa fi hin eegganne ka safuu uummata isaatiif uummatumaaf qabsaa jedhu sanuyyuu afaaniin an goota akkasiiti goota warra Arsiiti goota warra Jimmaati goota warra Harargeeti jedhu qeema ofii sanuyyuu hin kabaju jechuu arrabni isaa. Osoo kabajaa qabaanne gootota keenya kabajaa qabna jechuu namoota du'an gadi garagalchine waliin garagalchine jechuudha. Namni asirratti yaa'ee wanni akkasii dubbatu hundi isaatu wallaattu qasammuun isii dhufte ka jireenya ofiitiif oolu hin tolle jechuudha. Ofiifuu hin tolle bakka kanaaf jettanii warroonni waa hubattan jaroota kana wajjin hin deemina isiniin jedha. Namoonni akkanaa kunniin akka namoota akkamii beekta namoota dalagaa hin qabne jireenyi isaanii nama walitti dha'anii waa iyyanii isaanii sunis ka faayidaa hin qabne bakka laayik fooloo giiftii adda addaa namoota argatuu barbaadanidha. Namoota waan kanaan immoo waa'ee sabaa kana qabsaa of fakkeessanii ittiin beekamuu barbaada. Namoota akkanaa kana immoo silaa osoo ta'e jalaa hafuun barbaachisaadha. Garuu namni keenya hundi isaatu namoota waan badaa dubbatan malee namoota kaaniin umaayyuu mul'atu. Bakka arrabaati bakka itti namni dhaqu. Maaf akkan akka ta'e ani naan galu wallaahi. Nam tokko wallaalaan tokko dhufee ani wallaalaan kun dhufee abbaa Jifaar yoo arrabse. Namni beekan biraa namni narra jiru jechuudha. Anu wallaalummaa kiyya na arrabsiisami. Namni beekan biraa immoo dhufee ganda kiyya arrabsuu hin qabu jechuudha. Arsii arrabsuu hin qabu. Ana na arrabsuu qaba malee. Eshi namni wallaalaan akka isaa fakkeenyaaf beekan hoona dhiise wallaalaan akka kiyyaa yoo achees na arrabse namoonni beekan immoo waan kana taa'aa jechuu qabu ture jechuudha. Namoota jireenya ofii wallaalanii ofuun beekneef jecha dhagaan taane arraban taane akka walirra hin kenneen namni hundi isaatu akka gadda ofiititti akka gosa ofiititti gosa xixiqqootitti goota mataa isaanii qaba. Hunduu kabajamuu qabanii hundi isaaniitii immoo akkasumatti gahee ofii taphatanii jiran jechuudha. Waan rabbiin itti dhiise namni hundi fedhii rabbii malee fedhii ofiitii wanni dalagu hin jiru. Nama kana hundaayyuu rabbiin fedha isaatiin bakka kaayee addaan nu qoode jechuudha. Dhiiga tokkorraa nu uume aadamirraa nu uume kuushitti nu fidee kuushirraa fidee oromummaa nu kennee oromummaarraa fidee booranaaf bareentutti nu qoodee deebi'ee Arsii addaan nu qoodee. Hundi isaatu horteen kun hundi faffaca'ee mancaa tuulamaa sikkoo mandoo rabbiin nu qoodee bakka nu kaa'ee jechuudha. Kun hundeen ta'e takka deebinee immoo achi asiin wal kabajuun immoo barbaachisaadha. Namoota mataan qulfii ka sammuun isaanii yaadde ka jireenya isaaniitu quba hin qabneef jecha waan taaniin dubbatinaa isiniin jedhaan akka yaada kootiitti kun yaada kiyya. Namoonni akkasii dalagaa hin qabanii ciisanii mana ijaazaatitti bakka maal isiniin jedha jireenya hirkattummaatiin nama dabarsanidha. Namoonni waan akkana hafarsan jechuudha. Kuwwan immoo wallaalummaadhaaf waa'ee siyaasatu hin beeku maaltu na fayyada maaltu dhiisayyuu kan beekne ibaluu arrabsaa argineenaan arrabummaaf gabbooftu jira jechuudha. Wallaaltota akkanaa kana laalinaa isiniin jedha. Irra caalamoo namoonni ijoolleen biyya Arabaa jirtu mee qananii maal qabdanii waa'ee kana keessa kasiisnise waa'ee siyaasaa kana ooftan hundi keessanuu jechuudha. Kabaaniif jireenya fooyyeffachuu maatii keenya jijjiiruu of jijjiiruu namni osoo qabaatee biyya kana hin taa'u jechuudha. Awurooppaa deemta yookaan qabaa sodaataa yookaan dalagaa argadha irraa na baasanii minaamin jedha raatiba garaa geetiin geenneen dalagaa ani hayyuu ani beeka of waxaxxartaa sirratti jechuudha. Beena irra namoonni irra social media kanarratti as ba'an hundi isaaniitu hattuu irra gariin isaanii irra hundi isaanii jechuu kiyyaa miti. Bar tokkichumatu foon tokkichaaf xannacha tokkichaaf foon marti ajaa'iban. Kanaaf namoota tokko hattuu akkasiisan laaltanii waan taane seeninaa isiniin jedha. Salaamu alaikum.